deemaga. Garuu akka keessaniin ta'u. Nan erga waan isin ergamu hojii hojjedhee isiniin ergaa hin jijjiirrattu uffata keessanis ishee mataarra kaattan kana isin jijjiirrattu malee maali utuu isin ishee kana mataarra kaattanii ani rifeensi koo narraa dhumeeni mataan koo addana ta'e. Ergo gadi naqaa. Waan si godhan isin jiru jalloon kolfina. Ani immoo san dhaqee faranjii biratti gad naqutu na dhibaa jirana. Maaliin gad naxxaree silaa yoo jiraateen yoo ingiliffi jiraateedha sababa. Haalaan ni gad naqan. Ani intarnaashinaaliin ta'a jedhee yaadeen beeku biyya kana waamsisaa jedheen shakkiyanam. Dhaqee achitti. Dhuguma ammati biyya kana akkamitti waamsifta beektaati? Beekumsi hin jiru. Waan tokko hin jiru lafa dhiitaa turre dabqaa turre. Baay'ee. Dhattee gowwummaa kee gadi nattee gadi kaakkaateetu biyyichi akkasi. Akka nuun jedhan gochuu dandeessa. Kanaaf si abdannaa. Anis sanani cimseen kaayyoo koo godhadhee kayan. Maaliin si gargaara? Ani anoo inistiraaktar jabaadhaa hin darba barri hin darba gadaatu kan milkiiti barri hin darba isin immoo asitti abdiin kutatinaa guyyaa tokkos fuudhuu dandeessu durbii tole isinii jettu dhufuu dandeessi tarii dhalachuu dandeessi yoo ammasitti obsitanii eeddanii fi kanaaf jedheen waan an qabus qabeenya koo kenneen deemuu barbaade namootuma rakkataniif namoota waan uffatan hin qabne jireenyi isaanii miidhamaa ta'eefan uffata kenna jedheen. Yoo jira ree barattoota yoo of kennu namaaf fidde moo? Namootuma tokkoof namoota rakkatanii namoota uffannaas daaranii sammuus daaranii fi bira dhaabachuu barbaadeen isanii fuudhee ba'e. Barattoota barbaade kenniif kaa maal fuutaree na biraa barattoota barbaadeeti ijoolleen tarii jiraachuu danda'u kenniif kaa. Isinumarraa jalqabuu hin jedhe. Ariifachaa tokkoofan nama wajjin waan muccimaa tokkoon hojjechaa ture. Isaafan badee. Maalin mettuu? Alaabee nama gaddisiisa jireenya biyya naati. Ancaqqee nyaadha. Yoomii kaatee ancaqqee nyaatu jalqabde. Maal giitii koo bara meeqa rakkina nyaanne? Rakkina nyaanne afaan keessaa nu tufamuu dideenaan ancaqqee nyaadhu mi'aatu. Ancaqqee kana nyaadhu mi'aatu. Kukkutii nyaadhuu dafee dhuma. Jenne xiqqaata suutariina. Liqimsee masittaa soore. Lakki suutu madiina sanaan cinaasee. Wantaaraan maal turare? Wanta haaraan waan tokko yoo hin jiru. Jaalala keenya isa bulee haara'utu na haaromsanaan keessa koo. Isa dhugaa jaalalli hin cimate yaabu. Dhugaa anamma bu'aa bahee jireenyaan si wajjin ba'u waan inni bu'aa bahee boodatti fakkaatan. Amma dhummi koo atileetiin taa'ee shakkaaman. Bu'aa bahee jireenyaa utuu mana olii gabbiigu utuu nan ba'a maraatoonii fiigaa jedheen hin cima jireenya. Hojii barbaaduun akka? Hojii sinuma barbaanna ka. Bu'aa bahee keessa yeroo gabbuun hin barbaannaa yeroo ol baanu hin barbaannaa akkas dalga sitti hin barbaannaa nama arginaan hojii ma barbaaduudha nama keessatti hojiin ilaalan hojii mana nyaataa dhaqee hojii hin jiraa maal isin ajajamuu gaafa jedhan hojii naa fidaa jechuutti akka ka'uutana. Sadarkaa guddaa barta. Baay'ee siin taane caqqichi chookoleetiin jira. Qabadhu ishee kan. Jirama. Baay'ee jijjiiram godhuudha. Irbaata irratti nyaata booda nyaatis. Galatoome guddaa. Oduu keenyatti gaafa deebinu. Biyya keessaa moodha barbaadaa jirtare. Maaloo? Hojii. Biyya alaa hojii hin jira? Naannoo maal asuma barbaada maalan godha? Hojii biyya alaatis afaan kana nama gaafatu Ingiliffa. Ani immoo badaa Ingiliffa kana kutaa 3 baradhuuti. Barsiisaan Ingiliffa na barsiisu guyyaafattee dhuftee mataa na rukute. Achumatti ani Ingiliffa jibbee nan jibbee. Barsiisichi wal duukaan badaa naan taane asuma keessaan barbaadan. Kanaaf biyya alaan jaallattu kaatama. Maalan godha biyya ormaa biyya ofii kafanaatiyya. Kafana yeroo duutu kafana ittiin kafanamtu. Biyya ofii anamma biyya koon na maranii na awwaalona. Biyya kooni. Anamma yeroo dhaabadhee deemu malee utuu hin du'eeyanii biyya kanaan maranii biyyoo keessa na qabu. Kanaaf biyya kana ba'uun barbaadu. Maal eessa na qabu? Biyya ormaa dhaqee maaltu garba namaa na godhu? Asitti
Irkoo qola kitaabaa maal kitaabaa muka kitaabaa naan jedhanii hundumtuu inni kaan qola naan jedha. Inni kaan muka naan jedha. Asitti muka ta'ee jiraadhu achi dhagee nama ta'u. Kanaafuma wanta haaraanis hin jiru. Wanta haaraan hin jiru. Hojii barbaadaa jirta. Hojii barbaadaan jira si ijjiin immoo gara gaa'elaatti seenaa. Baay'ee gaarii irratti. Walumaa. Kan jedhu. Obsee beektaa. Obsaa qaba. Obsee. Obsaa. Obsee. Obsa. Obsee ishee Noorweeyin jiraattu. Obsaa noolee kabbaa jiraatu. Obsee ishee Noorweeyin jiraattu. Anoo nama akkasii hin beeku. Namni yoo nagaa anoo qola kitaabaan barreesse beekamtiin koo galaana ceera tarii na beekuu danda'u isaa. Sheemee meseenjariidhaan wal bartanii lakkoofsa kee meseenjarii irratti ergitee fi teelegiraamiidhaan haasa'uu jalqabdanii suura faallee walii ergitan. Obsee moo? Maal erga obsee teelegiraamiidhaan yeroo hundumaa haasoftu? Lakkii anoo namatu maqaa wal si jalaa dha'e. Dhugaa namatu maqaa wal si jalaa dha'e. Ani immoo akkasitti san si yaadee hin beekne orko. Isaan? Akkas goota dheefaa si yaadee hin beekne. Maalan godheen jedhee madhugaan ani immoo nama obsee jedhamtu hin beekamu. Yoo biyya Noorwee ta'e immoo mucaa achii tokko mucaa obsa qabdu hin beekama malee obsee nama jedhamtu hin beekamu. Sobas beektaa jechuudha kan hin beekne eenyummaa keenya tokko sobas beekta. Maal eenyu sitti meen jedhee waan akkasii odeeffannoo akkasii ragaa qabdu jettee gaafattuuti. Akkamittiin keessattiin jettee namaan jaalallee kee isa si jaallatu isa siif amma wareegamuutti qabu akkamittiin akkasitti natti haasoftatii baay'een gaddasa dhugaa. Malee mana maadatti. Maal nama namaanii attami maalan godha kan? Ilaali. Dhugumaa baalchaa saafoo hundumaa. Paaspoortii kooti? Paaspoortii keeti. Sobaari? Na sobani? Si biraa maal hojjeta reeguudhaan mana keenyan kaa'e moo mana keessan hin kaa'e? Akka inni itti dhufe maal godha? Innis hin fayyadu. Anaan na soba. Tunatti namiin deemu fedha. Obseen ana? Isheen meseenjariidhaan si barreessitee teelegiraamiidhaan wajjin haasa'aa turte. Isheetti suuraa baay'ee ergiteef. Noorweey moo? Meseenjariidhaan haasa'aa ture ishee? Jalqaba ka. Anumaaf ergitee bilbila. Simattanii ergaa ture suuraa. Si jinaa see fixee simatti naasaa ture reen. Kaaban barreessatte gaafa cufaa turte. Obseen jedhamtus hin jirtu. Noorweeyin itti deemtus hin jiru. Maalumaaf paaspoortii kee baga baafattee qabadhu. Jabaadhu hojii kee barbaadi. Tiyya hamma kana wal qoruu maaliif barbaachise garuu? Ani akkani karaa durbaa dadhabaa ta'een beektoota akkamitti rakkootanaa? Baga nama kee bari Luka. Baga nama kee bari. Bagaan si qoreeyyu. Maalumaafuu bara hojii barbaaddachuu gaarii siif haa ta'u. Lammaffaa na dhagaarta ergu. Lammaffaa jakee arguun barbaadu. Maali tiyya waan kana caalu meeqa wajjin dabarreerra dhiisiti? Kun dhimma amanamummaati. Si arguun barbaadu. Kana booda tiyyaa nama jedhamtu hin beektu. Ani ergoo nama jedhamu hin beeku. Si galee akkan lammaffaa san argina. Hoo fudhadhu ba'i. Ba'i. Maal eessan dhaqa tiyya si tiyya dhiisi. Ergoo kana caalana naarsiin beeynarra. Eessan dhaqa kunoo Noorwee isoo dhafe. Bakka deemii nan galchoo naan kayyuu. Tiyyuu dhiisi. Deemi. Uuuuy! Maaltu Noorweetti na fiikseen jedhee mana. Obsee ko tiyyaa ko carraa dhumaa naaf
Carraadhuma waan jedhamu qabu eegu. Anaaf si yeroo meeqa wal lolli carraadhuma illee si deebiseera. Amma kan hin jiru. Bayi. Jedhiga. Jed. Tiyya nagaa. Maal instructor biiroon lixin jiru isin barbaachuuf. Nagaadha miti maaltu ta'e qophaa'uu dhiiftee maal hojii deebitee dhuftaa jenna deebitee nuffisiin hin jennaan. Maalan qophaa'aa instructor dhiisaame. Maal inni isa galaan jira maal hojii duukaa fi damaan rakkoon jiru mooraa kana yoo nu ennofne nagaan qabdu ati. Nan hafeen biyya kanatti nafe. Nan hafeen. Yoom deemtee sinuma? Maalittan beekanii instructor waan hin taane keessan bu'ee anoo kanaaf jedheeni waan silaa sana fudhadhuu laa jedheeni isin gaafachuu dhufe. Ati anaan ijoollee masitti fakkaadheetii kan natti taphachuu barbaaddu ati anaan. Ganama dhuftee kunoo mi'a kana. Uffatan sinii fide uffata uffadhu. Ati mataa namaarra deemta ati miila namaarra ejjette anaan jettee na arrabsitee deebitee amma immoo haasaa akkasii ijoollee sitti fakkaadhaan si wajjiniin gad deebi'ee kolfee si wajjiniin haasa'enna. Isa dhiifama naa godhaati uffata koo naa deebisa. Uffata maali? Uffatan sila ganama akka gargaarsaatti fide. Ayirko anoo manaas baay'ate waa'ee ala deemuuf dhiisuu keetii illee hin beeku ittiyyuu namanne siluma isaa. Anoo barattoota nama tokko waameen barataa tokko ijoolleef kenne dheen hunda isaa ijoolleef kenneera no. In gootan kan instructor kan hin gootan. Kennee. Instructor. Yeroo suman ijoolleef kenne anoo fuudhe. Dhugaa jettu. Dhugaadha kunoo laa uffata ijoolleen fudhatanii uffateeyyuu tokko waaree booddee kilaasii dhufeera. Qullaan deemaareen instructor kana booddee. Maal isin attamitti garaamummaa akkasii eessaa fiddan isin duraanii tuqaayyuu nuun laattanii amma kan namaa tettanii fuutanii ijoolleef laattu amma haalan uffadha gaam. Silaa fiddee eessan ka'a kan rakkatu immoo jira miti fuudheen kennee fi hin hafteeti deemsa. Maal eessan naqanoo nan hafe wantichoo wanta biraa ta'e dhiisaa. Maal ta'e? Maal qullaattan hafe miti kunoo. Maal taate qullaattafte maal inni rakkoonsa? Maal attamitti uffata koo namaa laattu isin? Imaanaadha jedheen isin bira kaadhe miti biyya alaa dhaqee deebi'ee isin hirkaa fudhadhaan jedhee. Ganaman fidda galgalammoo dhuftee nan hafe biyya alaa deemuu maal jetta what a generation dhaloota akkamiiti ati? Instructor tiyyaa natti hin ta'ina dhiisaa maaloo har'a guyyaa kootu bade tiyyaanis jireenya koo na balleessite tiyyaa natti hin ta'ina. Akka gootu gaa. Tiyyaas dhabee uffata koos dhabee jiraachuu hin danda'u. Mooraa kana keessa deemiti warra uffata kee uffatanii jiran kan kooti kun jedhiti irraa baafadhu natti naasa'een garuu lamma sitti meera. Instructor. Nama attamite xiirko. Nama ta'i. Instructor. Maal kun ijoollee? Instructor. Instructor. Biyyoona nyaachiftanii. Tiyya jabaadhu. Kunoo qullaattan si hafe tiyya. Bara addaamittan si deebi'e kunoo qullaa deemuufan jedha.